qabsooti isin godha. Naatu caala jechuun siinjaa gufuu milkaa'inaatii siinjaa. Naatu caala ja'anii wal dorgomuun gufuu milkaa'inaati siinjaa. Bright psychology in positive books. Waan dabre yaadanii gadduun gufuu milkaa'ina namaatii siinjaa. Bright psychology books. Kan mirga wabii ummata Oromootiif abukaatoo mirgaa ta'ee dubbatun jiru warri abukaatoo mirgaa ja'amuun ajjeefaman ummataaf ni hidhamu. Aba'oo maal maqaan itti moggaafamaa jechuudha. Hoggansi sadeenuu waan sirriidha jettan. Wallabbii keessanii jecha sangaa walaadu citaatu jidduutti caccaba. Wallabbii keessanii jecha Pafaja'uu keessanii jecha wallabbii keessanii jecha uummanni Oromoo miidhamee jira. Dhugaa keessan ragaa nuu baatan. Obbo Shimallisis obbo Jawaaris dhaabni bilisummaa Oromootis ragaa nuu baatanii wal seenuu keessanii nuti Oromoon caccabnee jirra jechuudha. Caccabuu keenyaaf immoo osoo shukkuumamnee lafeen keenya ka caccabe deebi'uu nurra jiraatu waa'ee caccabina keenyaa yeroo dubbannu qorichi keenya immoo waa'ee waldhabbii keessaniiti jechuudha. Waa'ee mormaa keessanii naatu caala. Nuti uummanni Oromoo waan caalluu hin beeknu waan dorgomnuun hin beeknu. Jireenya keenya wajjin dorgomaa jirraa siin ja'a. Uummata Oromootu ja'a. Yoo kana achi as qabaatte isa buna hoggaa dhuydeef keessaa falaassamtee waliin mormitu. Isa hoggaa mirqaantee fi hoggaa maal jette tafalaassaftuu miti dhugaan jiru isa kana. Eenyumti kee? Arra fudhachuu baattu hoggaa dhibbaa irraa fudhattaa bare. Jechaan hanjee biran dabartuu bare. Tokkoon kee takkaa miliiteetis hin beeku tokko hoggansatti. Takkaan keetis miliquuf hin teessu na jala jirta hundi kee. Na jala jirtaan siin jee uummata Oromoo jala. Waan feete kalaqaa ooli. Waan feete jechaa ooli. Jechaan hanjee kanaan ali. Olaantummaa uummata Oromootiin ala eenyumtinu waan seera addunyaati kun. Olaantummaan uummata Oromoo kabajamuu qaba. Olaantummaa dhaaba siyaasaatiin miti. Olaantummaa hoggansaatiin miti wanni qabsoonuuf. Dhaaba walitti araarsuu miti. Dhaaba wal lolus hin beekne. One love. This is real. This is truth. Truthful. One love. This is love. Biitii guutuun dhaaba hedduu qabdi. Addunyaan kun hundi dhaaba hedduu qabdi. Waraanni ka biyyaati. Biitii tabbaa biyyaati. Isin addunyaa kanaan alaa. Isin Ameerikaa irra guddaadha. Isin Ingiliz irra guddaadha. Isaanuu barcumarra wal mormanii wanni irra wal mormaniif ummata isaanii angoomsuudha malee naatu caala. Naatu marroo caala yookaan dhaaba badhaadhinaatu kana caala. Dhaaba kaafaa'ootu badhaadhina caala. Dhaaba abaa'ootu badhaadhina caala. Kaafaa'oo caalaadhaan miti. Ummata isaanii caalchisuu irratti kan hojjetan jechuudha. Wal morma wanni irra wal morman ummata isaanii guddisuudha. An ummata kiyyaaf kanaan godhaaf. An ummata kiyyaa kanaan godhaaf. Daandiin Asaaki. Kana siyaasaan ilma namaa keessan kumma. Keessan bar yeroo rakkoo dubbanne keenya kun rakkoo mataa isaa dubbata. Maal taatan isin miinda nyaattanii bar. Isin miinda nyaattan. Waraanaas yoo ta'e miinda borofatee nyaata. Ka uummata Oromoo gargaara. Lubbuu wareegee jiraata. Namni waa jaallatee bosona hin taa'u. Uummata Oromoo jaarrata. Roorroo jaarsise. Atis roorrootu barcuma gubbaa si kaaya. Ka badhaadhinaa roorroon akka si jaarru nu godhe akka si deeggarru nu godhe. Dhiigaanii malee tolaan sin keenya. Hai. Damooza nyaata miinda nyaata ilmaan kee barsiifachuu jira. Ka ilmaan isaan barsiifanne kunoo. Isa kana furtanii isin warri irra wayyaa qabdan.
ummata daalachaa yaada abbaa keessan taqalamtu furtanii yoo waa'ee keessanii deebitan maal qaba? Eegaa akka rabbii dubbanna. Rabbiin akarraa karaa naabane mootummaa rabbiitiin hin hoogganama. Allahu akbari. Giidoon kan rabbiiti keenya lolaa waaqa. Eka. Kaafaa yoo taate, I love you. Dhaaba kiyya niin beekan. Bu'aan irraa qabus nan beekan. Abaa I love you. Bu'aa kiyya. Diina kiyya miti anaaf. Badhaadhina I love you. Bu'aa kiyya malee anaaf diina kiyya miti. Hundi dhaaba kiyya. Anaaf obboleeyyan kiyya hundi. Hoggansa kiyya. Hundi kee hoggansa kooti. Waan keeka gubbaan akka kennitan malee waan jalaa isinitti ol kenninu yoon fudhanne maali isin? Waan gubbaa akka kennitan malee ka jalaa uummanni osoo isinitti kennuun fudhatan. Kanaaf dhimmi keenya dhimmi waldhabbii keessanii osoo hin taane dhaabichi biyya bulchaa jiru hojii itti fufi. Uummata tajaajiluu itti fufi. Mootummaa tokko yoo ni diine jenne mee Abiyyi diigamu Shimallis Faan isaa diigamu mootummaa hamaadhaa jennuuni. Mee ni diidanii rakkoon qabu. Yoo diidanoo dhaaba isaan kana bakka bu'u qopheeffatanii jirtanii mootummaa gootanii kan biyya buuftan bakka buuftan. Eegaa Shimallis Faan isa Abiyyi Faanis ni kaan rakkoon qabu. Ka'uun isaaniitis waan hafu ni du'aa namni ni. Dhaaba bakka buuftanooni qabdanii mootummaa akka isaanii jabaa akka Oromootti. Waan tokko kuffiftee waan tokko gartee muka tokko yoo bukkifte muka tokko bakka buusuu qabdaa mire. Waa'ee isaan irratti duulu maal duultee maal gootaa miti. Kaafaa od duultee abaa od duultee maal gootaman. Siitu jaare moo uummata Oromoo jaare. Badhaadhina itti duultee maal gootaman. Ilmaan Oromooti yoo ifitti duulta malee dantaa keetii ifitti duulta maal nagalcheen. Akeekasiin akeekotti jira. Hallayyaa bu'ee yoo barbaadde. Anjaal milkiin dantaan qabaa. Si akeekoo qofatti sitti himoo qofattiin dhimma qabaan. Beekumsaan si hima eenyuma kee. Beekumsa addunyaa Anjaal milkii osoo hin taane. Quubsa beekumsa qabaattu haasa'uudha. Beekumsaan malee haasa'u akka dhaddacha keenyatti nuti dhaloota keenyatti haasa'u. Dhileetiin qeeroo tiyyatti kennaa jechuudha. Siyaasa ni quufne jechuu keenya dhiigaas ni quufne. Ni quufne. Akka dhaddacha keenyatti akka muraasayyootti ni quufne. Osoo Abiyyi fi Shimallis Shiamiin itti maramu Dr. Haji Ibrahim itti maramu osoo raayyaa abbaa macaa itti maramanii waa raayyaa abbaa macaa jalattis Abiyyiin dha'u Shimallisis waan dha'u Shiamiin jalattis waan dha'u hin dha'u waan feete fidda malee Haji Ibrahim kiyya jalatti waa Shimallisiif Abiyyiin dha'u osoo inni fitti qabee aktirisiisa jeelli abbootii kiyya jalatti waan dha'u jecha tokko hin jiru deemi nurraa ummata Oromoo osoo isaa Ogguta ka deemee ayyootii tiyya taarsii jala bobaa jala seena. Tajimmaa jala seena. Ogguta gaarargee dhaqee jala seena. Maaliif hin dhawa? Wallaalaatu nama dhawaa jechuudha. Nama haasa'uun bahin hin baratin. Wanni itti wal libaa jirru barsilaa kalees. Wanni na aarsee na gubaa yoo jiraate yaa ilmaan Oromoo. Kalees akka hin barannee isinitti murteessanii miti. Oromoon yoo barate galaana wal dhageetti addunyaa fuudhaa isiniin jaaniimi. Akka nuti har'aan tana dubbannee waliin galleef akkuma uummata xiqqishoo jala deemtaniif akkana isin godhan sammuun keessan fuuzoo isin ta'ee jira. Akka nuti har'aan tana wal hubachuu hin dandeenyeef akkana godhanii bara. Meelaal Jowaar akkaan itti hubadhu laali ana. An bosonatti hin guddadde gaa. Barachaatti hin guddadde. Ambar bilisoomaadhaan beektanii biyyuma keessattuu bilisoomaadha. Osoo hin bilisoomin Oromoon bilisoomsa jeen deema. An bilisummaan hin guddadde bara. An akka Ameerikaatti olii bara. Sammuu kiyyaa fi keessan tokko miti.
Da akkas tokko eteen yaadi. Tanatti adda adda maraataa fi fayyaadha. Kanaafin namni addunyaarra ni jira ragaa maraatummaa isaa kan addunyaarra isinii fide waraqaa ragaatiin. Perfect akkasitti ragaa qabaachuu qabda waan haasa'u irratti. Saba kiyya na dhukkubaa hunoo laal. Ragaan kiyya. Jeetiin doktara addunyaa guddaa biraa isinii fide. Ilkee jettan ilkee isinii fide. Ragaa waan takkatti akkasitti haasa'uu beeka. Akkanuma saaks kanaan fedhu. Seriously dhiirate. Dubartii serious taate. Waa'ee shimallisis akkamitti akka keenya, waa'ee dhaabaatis akkamitti akka keenya ilaali. Nuti immoo kam jenna? Nuti immoo rakkoon keenya rakkoo keenya. Rakkoo dhaaba siyaasaatii miti nuti Oromoodha. Yeroo rakkoo keenya dubban hoggansaan jechuutti jira. Waa'een dhaaba siyaasaa maal dubbatama? Walii gallee isa kana. Kun kadhaadhaa miti. Ana eenyumaa hun kadhadhu. Hin sodaadhus. Eenyumaa aangoodhaanis isaa ol yoon ta'e malee isaa gadi miti. Wama takkatti illee seenaa waan feete. You understand me? Rugaan jiru isa kana. Bara meeqa? Waa'ee uummata keenyaa ugaa inshuun ta'e san duraan dubbatamu bar. San dura waa'een uummataan dubbatamu uummaan Oromoo lafaa kanaan afaan hundi uummata Oromootti as garagalee siitu kana godhe jedhamee quba walitti qabataa jechuu hoggansi. Waa'ee siyaasaatu waa'ee dhaabaatu dubbatama. Bara meeqa? Wanni nuti tumamnuunis wanni nuti guramnuunis wanni hidhamnuunis dhaaba siyaasaati sababbiin. Oromoo waa balleesseeti miti abaa hojii hidhama. Abaa harkeen beeku. Waa nama dhaaba siyaasaati jecha nama hidhuun agarre abbaa fedhe deeggaruu danda'a. Mee Tiraamp laalame. Mee Tiraamp laalime. Tiraamp kalee isaan gorraa yeroo bu'u qeerroon isaa biyya diigan. Mana White House mana heeraa fi seera guddaa addunyaa kana biyya Itoophiyaa ka bulchuu bar Ameerikaa fi Ingilizii bo Afrikaa tana guutu biyya Arabaa ka bulchuu bar Ameerikaa fi Ingilizii bar isaanii achi sosso'uu hin dandeessu bar takkaan kee eenyumti jarri shanyii maleekattiif beekaa barbo shanyii namaa seetaasa nuti maleekota siin janii barbo amaanaa rabbiin addunyaa kana nutti kenne siin jaa barbo hin beeytu kana. Tiraamp akkas godhe san aangoo irratti deebisan laal. Mootummaan filatee laal. Osoon kana arku akka keenya kana raafama kana akkamittiin fudhadha dhaloota zamana kanaatiin ta'e. Lakkii hoggansa keenya kanaa miti jechuu danda'u qabda. Ati bishaan gabatee irraa yookaan gamaa gamana raasanii miti noo akkanan si himu kana. Lakkii nuti hayyee kanaaf jecha maa miidhamnaa. Hundan deeggaran waan Oromoo ta'e hunda bineensa hunda nama tokkummaati nama jaalalaati. Jawaar ni jaalata amma lubbuun koo badutti. Kaafaa olaabaa isaa ho'ee hanga lubbuun koo badutti tajaajilaatiin ture jaalawwan meeqaan itti wareege jechuudha. Qabsoo karaa nagayaa kana wayyaaneen abbaa kiyya biraa ciroo kanatti barattoota digirii qaban tamadda walaabuu yuunivarsiitii odaa bultu hunoo nuuree maamma boruu baddeessaadhaan ni jiran. Ijoolleen ni jirti kunoo ciroo kana gaafadhu deemi. Nama shan ijoollee tiyya tana bira tatteessu. Akkasii miliinee wal biraa waa'ee kaafaa kanatti ijoollee shan ijoollee digirii qabdu na biraa wareegan jechuudha. Yaa kiyyaa waa'ee kiyyaa keessa diteela keessa hoggaan seena akka maraatu tokkoon tattaa jechuudha waa'ee Oromoo kan dhiisi kan. Waa'ee waggaa meeqaatiin siyaasa waan amma dhufee natti haasa'u kanaa miti dubbiin. Dhaaboo viidiyoo yoo ta'e akkas. Andabo pidiyooti wajjin sirbaa sitti baaseen beeku diinuma kiyyattiin baasaa bare. Diina kiyyaa'u seeraanii ni madda malee bare.
Kubai jakai kau anta terap se wala lo dan Mario tinada dubar. Kaya Oromo tilla pakai bekum sa wala lo bekum sa ti male. Wala lo sirbati me yokan ati tidi chifto miti yokan dansi ti lo itu miti. Bekum sa nin dina kaya o himata. Male dina kaya je kana ti chapsi Mario ti chapsi njau. Ega kana nagote umata kaya gote sina lelanja. Himat deti jenno saniti furada kana afi mo jenno si furachuu dandeetiin jiranja. Waan addunyaa yoo nagaa fatte ragaa itti deessu. Shimallis Faan jaalata yes pirezidaantii kiyyaan hin jaalladha. Abiyyi Faan ni jaalata muumicha kiyyaan hin jaalladha. Deegaa kiyyaan hin fide. Uummata Oromootu jaalata dhaabaa kiyya jaalata. Abaa waa dhaabaa kiyya jaalata. Dhaabaa kiyya haatiiti kiyya waraana. Abbaan kiyya waraana. Waraana. Maatiidha malee abaa nanaaf dhaabaa miti. Dhaabaa kiyya jechuudha. Anaasoo keessan hin beeku. Haasawaa abaa'ooti hin beeku. Haasawaa kiyyas ka beeku abaa'oodha. Si hojii maal tolu na qabsiisan. Dhaabaa kiyya abaa'oodha waraana. Waboodha. Waboo kan ta'e garuu Shimallis caccabsuu, Abiyyi caccabsuu, Jawaar caccabsuu yookaan wal ficcisiisuu dhaaba Oromoo tokko deeggaree tokko cabsuu zibaazinkee Oromoo kutaa tokko deeggaree tokko cabsuu gosa takka deeggaree tokko cabsuu dubartii deeggaree dubartii Oromoo cabsuu dhiira Oromoo deeggaree dubartii Oromoo cabsuu zibaazinkee an obboleessi keessan waan duuba kana naasa'u jechuudha. Waggaa 100 haa ta'u waggaa 200 haa ta'u jaalalaa fi tokkummaa naasa'u jechuudha. Obboleessi kiyyaa caaluunis osoo kana dubbatu wareegame jechuudha. Mustafaa Faanis Usmaan Yoobaanis. Kalas. Haasawaa irraa immoo haasawaa filatamaa artistoota Oromoo malee eenyumaa hunda dhaggeeffadhuun. Isaan beekumsa qaban. Eenyumaa haasawaati akkanumatti lafarraa uumtee fidduu maaliin si dhagayan. Haasawni isaan biratti hafe abbootii biyya biratti hafe barreeffama keessatti. Ijoollee teenya ajaa'ibsiiftuu jira dargaggoo shamarran tanaa barreessitu as gubbaa barreeffama isaaniitiin dubbisa. Haasawaa ajaa'ibaa warra dubbatantu jiru achirraan immoo cunfee baasa. Xiqqaarraa hanga guddaa keetitti isin Oromoon na biratti mootiidha wal qixa jechuu kiyya. Pirezidaantiin keessanis isin warri isaan bulus. Daa'imni garaa keessan jiru ofi Shimallis na biratti wal qixaan. Ulfi garaa kan kee keessa jiru ilmi kan kee xiqqaan fuutee ati abbaan harka qabattee mana barumsaa geessuuf Shimallis Jawaar marroo jechuun na biratti wal qixa. Ifa. Addunyaan kun hundi isaan bira dabree jechuudha. Annagee addunyaatiin lallaba. Jaalala addunyaatiin lallaba afaan hundaan. Kaayyoon kiyya kana booda kanuma. Addunyaa tokko taasisu. Waan loof la raggaasisu. Kaayyoon kiyya this is my dream. Adii fi gurraacha wal lolchiisoo osoo hin taane. Ummata muslimaatii fi ummata kiristaanaa wal lolchiisoo osoo hin taane addunyaa tokko taasisee waan loof gadi dhaabuudha addunyaa irratti. Global network katee peace and love. Kaayyoo kiyya kun. Kaayyoo kiyya guddaa irratti na gargaartanii jechuudha. Kiyya waan loof raggaasisu kun ayidiyaa kiyya yaada kiyya. Yaada kiyya. Yaada kiyya. Oromoos sabaa sablammii biraatii hojii wal taasisu. Daldalaan qabeenyaan guddisuudha. Lola Amaaraa fi Oromoo jidduu jiru, ka Tigree jidduu jiru, ka Somaalee jidduu jiru, ka maal jidduu jiru, cabsu, ka Gibsi jidduu jiru, ka Sudaan jidduu jiru, cabsu. Ani mootummaan kiyyeessa kana. Kan Israa'elii fi Filistiin jidduu jiru cabsu nagaa buusuudha addunyaa irratti. Kanaanin addunyaan na beekti ittiin beekamanis ayidiyaa kiyya. Yaada xixiqqishaadhaan miti. Yaadaan akka Itoophiyaa qofatti yaadu akka Oromoo qofatti yaadu yaada xixiqqishaa. Miizaan hin qabneef yaadni kiyya guddaadha. Alaabaan kiyya guddaadha. Wanni nama haasawaa jiru guddaadha. Sillee kaakee keessi guddisu. Waa'ee dhimma uummata human rights kana dubbataa jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokkollee waan ta'e hin qabu. Wanni waliigaluu dadhabuuf dadhabina siyaasaas. Beekumsa siyaasaa san dhabuudha. Haqarratti waliigaluu dadhabuudha. Naatu caalaa malee uummata Oromoo kabajuu dhabuudha.
yaada olii dhugoomsuu diduudha karaa nagayaatiin. Namni waa malee waa inni mormuu beekadhu. Kanaaf nuti kanas ta'e sanis ta'e waa'ee hoggansa dhaabatu beeka. Nuti wanni beeyni yoo jiraate akka Oromootti rakkina keenya ni beeyna. Rakkataadha atis rakkattuudha inninis rakkataadha. Eenyumarraa dhaaba siyaasaa Oromoo kamirraa waldhabbii isaanii hoggaa uummanni Oromoo rakkoo isaa odeesse akka odeessan hin barbaanne. Waa'ee uummata Oromoo san akka dubbatanii uummanni Oromoo kallattii afranii nu rakkataadha. Nagayaaf dheebotaadha. Uummata nagaya barbaadu. Uummata hojjetetee bobba'ee galuu barbaadu. Khalas ummata tapha siyaasaa keessa dhaaba siyaasaa keessa galchina uummanni ummata hawaasa. Akkuma addunyaa kamiittu jireenya hawaasummaa keessa siyaasaan hin galu. Jireenya hawaasummaatii fi siyaasaan garagara. Kalkuleeta kamiinu waa'een ummata hoggaa dubbatame akkuma ummatatti deebii argachuu qaba. Waa'een dhaabaa hoggaa dubbatame akka dhaabatti wanni hundi garagara qabdi. Waa'ee bishaanii osoo dubbannu waa'ee ibiddaatiif furmaata laachuun maali? Waa'ee jaalalaa hoggaa dubbannu waa'ee jibbaatiif furmaata laachuun maali? Akkan siin jiru kanaan jaaka. Duuba xiqqam jettama haasawaan beeksisa. Bayaan ilma obbannaa haasawaan niyyichaa beekaa barsiisi kan nurraachi. Waan ani niyyichaan beeyne hunda. Ani niyyichaan beeytu murawwan beeytu. Itichaan beeytu qalloon beeytu wanti. Waan qalloon irraa barattee hin qabdu. Waan murawwan irraa barattee hin qabdu. Waan ani niyyichaa irraa barattee hin qabdu. Kana finne irraa itti haasawine waan siikoo mandoo bareentoo irraa barattee hin qabdu. Waa'ee harrayyuu bareentoo irraa seera haasawaa barattee hin qabdu wanti. Waan akka tokkooti waan tunutti dhabu waan akka tokko waan artifishaala. Haasawaa artifishaala haasawaa gochiisii hundi artifishaala isiin wooma gartee jamalii dubartiitii fi jamalii beeraa haasawuudha gartee iccitii walii qabachuun beektu. Tokko tarsiimoon qabdu tunis haasawaan beektu ruhaa beeyda badawa iccitii mee amma tana fitadheetiin jira tadhaabaa tanaan raawwatamte jechuu keenya keessaa guurra kadantaa keete keessaan guurratti allayyaa seenii yoo barbaadde. Isi warri gurguddaan hin baan ammaas ilmaan keessanitti nas deebi'a. Ilmaan keessanii fi isin pirezidaantiin soluma keessa ilmaan keessanis pirezidaantiidha waan ta'aniif. Isin shamarran Oromoo kun iccitii namni isinitti qabachuu kan dandeenye akka dhiirti guutuun isin balfitee isin baqattumaa godhuu barbaadan. Biyya Suudii keessaa biyya Suudiin beeksiftanii waan feetan yoo hojjettan dho'isaadhaan akka biyya teessanii fi shanyii teessanii hin tuyinetti dhiira biyya teessanii hin tuyinetti hojjettanii hofonfola maa taatan banaa maa taatan. Ma okkote caccabtuu maa taatan waan hin baratiniif kana taatan. Namni hin baratini shamarran hin baratini iccitii fi qabachuu hin dandeessu. Hofonfola banaadha. Dhiira biyya keetii kabaji. Shamarran kamu dhiira biyya fi kabajuun dhiira hambaa biratti nama hambaa biratti ka kabajamtu si godha. Dhiirri ofii gaachanaa fi eeboo ofiiti. Dubartii biyya keetii kabaji. Dubartiin biyya ofiidhaa annanii fi itittuu tarsiimeessitu ofiiti wali qabdu ofiiti. Kana siyaasa jechuun kana qabsoo jechuun waa'ee qawwee dhugaasuutii miti qabsoo jechuun waa'ee Mallas Arrabsuutii fi waa'ee Haile Sillaasee Minilik arrabsuu miti qabsoo jechuun ifirratti qabsaa'e nabsiyyaa irratti qabsaa'e. Diinni kan kee mataa keeti eenyumaa miti Minilikii miti. Haile Sillaasee miti Abiyyi miti mataa keeti. Mallasii miti. Si walirraa dadhabne. Gaarii nama ja'amuun fedhuwan. Gaarii warra ja'amuu kanatu dubbii balleesse gaariidhaan dadhabiyan. Kan ololli guutuun irraa ka'u badii guutuun irraa ka'u warra gaarii warra ja'amuu kana. Warri hamaan hammeenya isarratti walii galeetti nagaa wajji deemaa jira. Warra gaariif hin jiru kanatu gaaroommina isaa tokkollee irraa harkeen beekuun. Warra fayyaa if hin jiru kana
fayyaa sawaata karraa harkeen beeku haasawaa isaatiillee harkeen beeku namnummaan isaan dhaggeeffatu hin jiru malaatummaan waamee ka dalage addunyaa irratti ka xayyaara tolche maraataadha kan moobaayila kan isii tolche maraataadha eega addunyaa wal qunnamsiisa jaa akka qilleensatti hin barana jaa eenyu isaa mana osuma kana haasoytuuti faaraa waan taateef hin barannee miti bakka sammuun guddaan jiru beektaa xiqqaa guddaa keetti irratti jabalaa akkanuma haasoytaa miti ashara tanaaf namni si taphataa miti hiiga eenyutu isinitti dhiyaata shamarran biyya kanaa ofoonfola isiniin jaan ichititti naqachuun hin danda'amtu isiniin jaan isin baqatti isin jibbitee dhiirtii Oromoo guutuun jechaan kana jee booda isin baqata hundi cuubii on siin jee maal jettee me'ati maal jettee biddeena keessanii maa karaa cuftan maali faarummaan hangana ichitii kee qabachuu hin dandeessu yoo namaan gargar baate nagaan gargar ba'uu hin dandeessu hin baranne kaa khafaaraa jala deemuutu maraataadha yoo moobaayilaa wajjaasa olli laxafatti abaluu naa wajjaasa jette kanuma nagaa si wajjaasa itu bar shamarran amaaraa kana ka Tigree kana ka Somaalee kana baradhu malee akka dhiirri isin jaalatu godhuu qabdan malee akka dhiirri isin baqatu godhuu qabdanii maal jee dhiirri amane isin wajjin walitti dhufa kaa miidiyaadhaan wal kaadhimata namnini meeshaa wal qunnamtiiti addunyaa guutuudha the social network public figure hai wal dhugatan kaanii batu miidiyaa irratti eenyu isin jala deema kaa isin tuffate dhiirri Oromoo hundini shamarran akka qabdu ta'a shamarran akka qabdu ta'a shamarran jajjabee ta'a deema istoorii gubbaa shamarran Ameerikaa kan inni isinii gallakkisu laala jajjabee shamarran akka faranjii ta'e shamarran akka arabaa ta'e yoo durriyyee taate durriyyee ishii dhugaa ta'e durriyyee biyya fayyaddu ta'e shamarran durriyyee biyya fayyaddu takka amaaraa kolkoleen ta'e ta biyyaa isin fayyan gosaa isin fayyan ta biyya xureessitu ta ofillee xureessitee nama keessaa baaftee ifa jeessitu obombolees miccitiin qabanne dhiira akkasiin ta'e dhiira maqaa biyyatti godhu ta'e waan biyyatee xureessu dhoysi dhiira akkasii haa taanu ka'anii isatiis haa ifi lollu kaasa namaanuu loluu beeynaami haa ifi lollu kaasa sa isinii kun akkamitti kana quuftan ijoolleen waan inni amma jiru kana inni harkitaami gaafa ruwaatan Izraa'el na keessaa fuudhe hundi kee girgiddaaniif dhoytee maraachuu ta'e isaa caaluu koo kadiir koo asirra maxxanfattee qabriin sitti lafaa kaalmaan haa dharaawu qabriin sitti lafaa kee suuraa kiyya qabattee iyyi taa'us hanga ardii tana gubbarratti na gootan isin hangaanan isin jiddutti ta'e waan dhaabni keessan na godhees ummata Oromoo irratti waan isin ilmaan isaanii na gootanis rabbittiin himachuu ta'a duuba waan isin ardii tanarra natti baaftan naafi ummata Oromoo irratti baaftanis isin kanadhee obboleeyyan kiyya jedhe gurguddaa akka gurguddattiin jala deemee kanadha ummata Oromoo kana xixiqqaa akka dhiigantu fedhii yoo tana dhiigaa waan jaalalan beeyne waan ilma ifi hin beeyne waan obboleessa ifi hin beeyne waan faffaca'uu yaada nafxanyaadhaaf irratti dhugoomsitu faffaca'uun isin jaalala wallaaluun keessa wanni isin dhugoomsitan bar yaada Oromoo osoo taane yaada nafxanyaati bar nafxanyaa hojii fixaa jirtanii bar akka isin tattaatan kun hundi bar waan nafxanyaan ajjasti isin godhee bar akkuma sareen abbuma isii guddiseef duttii mire isaan isin guddisanii mi gabrummaan isin godhaa mataa isin godhanii godhamtoota warra mataa godhame Tigreen mataa isin godhe Amaarri mataa isin godhe
Womo gola mu keessanii sana soitan malee waa'ee Oromoo naa soitan. Gochuma isaan isin godhani isaanii wajjiniif gootanii nullee dhiiga dhaabdan jechuudha. Isaan irratti mootii isin goona hoggaa jenna. Isaan irratti nama isin goona hoggaa jenna. Yaada isaanii keessaa mootanii bahuu dadhabdan. Akkuma isaan isin dhabamsiisuu barbaadan isin ololaan of dhabamsiisu. Dhiira Oromoo tokko dhabamsiisuun akkuma Hacaaluu dhabamsiisetti. Goota Oromoo dubartiitu balleesse. Dhiira Oromoo dhiira biyya ta'eetii tokko kamuu Hacaaluu beekamaas ta'e Kadiris beekamaa ta'e kan beekamaan ta'inis wal qixa. Deemtee dhiira biyya ta'eetii dubra biyya ta'eetii tokko ajjeesu jechuun Hacaaluu tokko ajjeesu Aloo Daawwet akka ajjeesu. Oromoo waggaa 30 waggaa 30 duubatti hambise jechuudha. Ololaanis ilma Oromoo tokko ajjeesu. Intala Oromoo tokko ololaan ajjeesu. Baradhu malee niin beekan jiin ka miidiyaa gubbaa dhiisi miidiyaa firraa gadi. Yoo miidiyaan hojjechuu baatte ana obboleessa kee jalan teessu. Dhuftee mala nan gaafattu. Akkamitti ka daldaltu ijoollee 100 oliin irra kaaya. Nama dhufee naan fayyadamuun arkitu. Si duraan taa'utti jira. Uummanni Oromoo kun ni harka. Hammaan lubbuun jiru isin tajaajileetiin du'aan isin hin jee. Wannumaan naan taphatan kun maali isin? Moo kadhaa isiniif fakkaate moo? Moo YouTubein ke subscribe na godhi isin jee moo? Na dinqisiifadhu beekamtiin dhabeen isin jee. Namni ka akkamii ka isin beektan kun? Hacaaluun kamii? Hacaaluun waan nan godhe kana godhe. Dadhabee firraa du'e. Dadhabanii firraa qara qabii kutan. Hundi isaanii hoggansi. Akkanan ta'u kana jibba. Kan yeroo afur murtiin ajjechaatti murteeffamteetti sitti dhukaafame akkuma namtichi OMN irraa isinii hime ka isinirraa du'uu dadhabe ana. Ka isinirraa du'uu dadhabe ana. Isaan dura silaa ka isin dura du'uu ana.